Nagaaniif jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaadhaa maatii Waaqayyoo qulqulloon addunyaa marra jirtan bakka jirtan hundumaatti nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Kutaawwan sadan darban keessatti akkuma ilaalaa turre bara dhumaa mata duree jedhuun jalqabnee bara dhumaa sana keessa bara dhumaa yoom raawwata, bara dhumaa beekummaa nu barbaachise, bara dhumaa akkamitti eeggannaa, akkamitti kee darbuu qabnaa. Erga jennee booda Gooftaan deebi'ee dhufa. Yeroo fuula keenya irra jirutti immoo akkaataa lamaan deebi'ee dhufa. Tokko dhoksaadhaan tokko mul'inaan dhufa jennee bara waggaa torbaa guutummaa isaa laalle. Amma ammaatti kan ilaalle dhoksaadhaan dhufuu Yesuus. Har'aa isa lammaffaa dhoksaadhaa fi fuulaa fuulaan dhufuu isaatti erga keenya booda dhoksaadhaan dhufu tokko inni dhoksaadhaan dhufuu Yesuus ilaalaa turre. Duumessa irratti ol bahuu keenya botamu waldaa kiristaanaa ilaalaa turre. Har'a immoo isa lammaffaa lama jettanii fuulaa fuula yookaan mul'inaan dhufuu Yesuus ilaalla. Ergaa dhoksaadhaan dhufee waldaa kiristaanaa fudhatee deebi'ee booda waggaa kuma bushuudhaan immoo fuulaan fuula deebi'ee addunyaa irratti mul'atee dhufuu Yesuus ilaallaa jechuudha. Mata dureen keenya fuulaa fuula mul'inaan dhufuu Yesuus kutaa arfaffaan hadha laalluusa jechuudha. Meetu gara dubbii keenyaatti hin galin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo si galateeffannaa arras biyya lafaarratu jirru dabaltee yeroo kana waan nu laatteef waaqarratti lafarratti galanni fulfinni bara baraa siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo har'a sabni kee kunoo dhaga'uu dhufeera, anis garbichi kee dhufeera. Kan nama gargaaru hafuura keetii bakka bakka jira itti ijoolleen kee maqaa Yesuusiin hafuura kee na gargaaraman. Ani garbichi kee asirra taa'ee dubbadhu si galateeffachaa sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee kun yaa Waaqayyo sagaleen bara dhumaa kun gurra qalbii nama hundumaa bira akka ga'uuf ayyaanni kee maqaa Yesuusiin anis na gargaaru. Yaa Gooftaa nu wajjin kan hojjetan ijoollees jiran kanallee yaa Gooftaa nu wajjin hojii kana kan hojjetan maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee ulfina kee isaan gargaari. Amma dhumaatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen. Lama jettanii fuulaa fuula yookaan mul'inaan dhufuu Yesuus. Egaa barri waggaa torbaa sun akka xumurameen dhuma waggaa torbaa sanatti akkuma asumne torbe darbee dhuma waggaa sanatti gaafa bineensichi dhufee loltoota isaa walitti qabatee Yerusaalemiin marsee rukutuudhaaf lola Armaagedoon walitti qabatu Waaqarraa Kiristoos fuulaa fuula dhufaa jennee akkuma dhaabne lama jennee fuulaa fuula dhufuu Yesuus kan laalla jechuudha. Kana jalatti fuulaa fuula dhufuu Yesuus kuni barri waggaa torbaa sun xumuramee gaafa isa xumuraa dhufee bineensichi Yerusaalemiin marsu 16 mul'ata 16 irraa lola Armaagedoon gaafa walitti qabatee lafarraa Israa'el rukutee balleessuudhaaf jedhu samaayin kun saaqamee Yesuus mul'inaan ergamoota isaan marfamee deebi'ee dhufa. Nus warra ol butamne isa duukaa deemnee dhufna. Mee mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaaseen dubbisa akkana jedha. Kana booddee ilaalee bantii waaqa banamee farda adii tokkos nan argee ni fardicharra taa'es maqaan isaa amanamaa dhugaas hin jedhama. Firdiitti lolattis qajeelummaadhaan hojjeta. Iji isaa akka barbadaa biddaati. Mataa isaarraa waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isaarratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isa malee namni tokkollee hin beeku. Uffata dhiiga cuubame tokko uffata. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhame. Loltoonni Waaqa keessaa immoo uffata quncee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adaadii irra ta'anii isa duukaa bu'an. Afaan isaa keessaa billaa qaramaa isa inni ittiin saba Waaqayyoo warra hin ta'in rukututu ba'e. Inni ofii isaatii saba sana siiqqee sibiilaatiin hin tiksa. Inni ofii isaatii iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa sodaachisaa isa kana Waaqayyoo hundumaa danda'u dhidhiituuf jira. Uffata isaa irratti gudeeda isaa irrattis maqaan mootii moototaa gooftaa gooftotaas jedhu caafamee jira. Kana booddee ergamaan tokko biiftuura dhaabatee nan arge. Innis allaattii bantii waaqaa walakkaa balali'an hundumaa sagalee guddaadhaan waamee kottaa nyaata isa guddaa Waaqayyo isiniif qopheesseef walitti qabamaa. Foon moototaaf, foon abboota duulaa, foon warra goototaa, foon fardeenii. Kan warra isaan irraa ta'anis foon nama hundumaa kan birmadduu kan garbichaas kan isa guddaa kan isa xinnaas nyaachuudhaaf kottaa jedhe. Ergasii immoo bineensichi mootonni biyya lafaas loltoonni isaanii wajjin isa fardicharra taa'e loluudhaaf walitti qabaman nan arge. Bineensichi hin qabame. Raajichi sobduun fuula isaa duratti milikkita argisiisaa wajjin hin qabame. Inni warra gubaa bineensichaa ofirratti fudhatanii bifa fakkeenyaa isaatiif sagadan milikkita sanaan gowwoomsisee ture. Warri qabaman kun lamaan fayyumatti kuufama ibiddaa isa dhagaa boba'u balalchu keessatti hin darbataman. Warri afan immoo billaa afaan isa fardarra taa'u sana keessaa ba'een hin ajjeefaman. Allaattiin sun hundinuus foon isaan kana quufanii hin nyaatanii jedha. Nan argee jedha Yohaannis. Erga bineensichi sun mootota sana walitti qabatee Yerusaalemiin rukutuudhaaf jedhee dhumarratti
inni Israa'eliin bara isheen duuf jettutti gargaaru bara isheen lafarraa baduuf jettutti gargaaru hubadhaa asirratti Israa'elii waaqayyo yeroo kamiyyuu dabarsee kenne illee hambaa hambifata. Erga dabarsee kenne hambaa hambisa Israa'eliin raawwatee abdii irraa muratu waaqayyo Israa'eliin abdii kakuu sana waan ta'eef Abrahaam irraa kaasanii kakuudha waan dhufaniif waaqayyo ijoollee Israa'eliif hin eeggata. Yooma rukutillee badduun baasu hambaa eeggata. Yeroonni rukutee fixuudhaaf lafarraa balleessuudhaaf kaartaa Israa'el ammaa kan lafarraa balleessuuf magaalaa Yerusaalem oolichi waaqayyo Yesuus dhufee keessa taa'ee addunyaa bulchu kan rukutee lafarraa balleessuuf jedhu dhuma waggaa torbaatti samaayin kun saaqamee farda adiirra taa'ee mootii moototaa gooftaa gooftotaa inni ta'e Yesuus waaqarraa dhufu. Gaafa inni banamee waaqarraa gad dhufu bineensichi loluuf itti ol ka'ee jedha. Bineensichas raajii sobdoonas fayyaatti qabee erga hidhee booda billaa afaansaa keessaa ba'uun warra Yerusaalem hin marsanii fi warra gubaa bineensichaa fudhatan hundumaa hin rukutedha. Kana gochuudhaan Iyyasuus mul'inaan fuulaa fuula deebi'ee dhufee gaara Dabra Zayitiis sagaafa miilli isaarraa ol fudhamee irra deebi'ee dhaabbata. Hubadhaa uumamni hundumtuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo eeggachaa jiru kan jedhamu gaafa kana raawwatama. Ni warra ol butamnes farda adaadii irra ta'anii duukaa deeman kan jedhu Iyyasuus duukaa addunyaa bulchuudhaaf waggaa 1000 waaqarraa deebinee dhufna. Gaafa sana Iyyasuus dhoksaadhaa ituu hin taane warri isa waraanan ituu arganii warra irraa isaan morman ituu arganii warri ni gooftaa miti jedhanii addunyaarraa haasaan kun ituu ilaalanii fuulaa fuula deebi'ee dhufa. Haaleluyyaa! Fuulaa fuula dhufee miilli isaa Dabra Zayit gaafa miilli isaa irraa fuudhameerra dhufee dhaabbata. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 1 tasni dubbisa. Zakkaariyaas 14 1 akkas jedha. Akkas jedha. Haaleluyyaa. Har'a baay'ee naga gammachiisa dhufuu Yesuus waan ta'eef. Hubadhaa dhufuu kana yeroo dhageessan gammaduu qabdu boqotuu qaba garaan keessan gooftaa wajjin addunyaa bulchuudhaaf deebitanii dhuftu ilma waaqayyo wajjin isiniif du'e wajjin 14 kaasee akka jedha. Yaa Yerusaalem kunoo guyyaan waaqayyoo inni ati wanti sirraa saamame ijuma kee duratti hirmaatamuun dhufa. Waaqayyo guyyaa sanatti sabni hundinuu Yerusaalemiin akka lolaniif walitti isaan qaba. Warra kam warra bineensichaa wajjin dhufanii Israa'eliin marsan jechuudha. Saba hundumaa walitti qaba warra Israa'eliin loluudhaaf iddoo tokkotti walitti qabamu. Mandarattiin hin qabamti. Hubadhaa manneetiin hin saamamu. Dubartoonnis hin layyaasifamu. Walakkaan namoota mandarattii booji'amanii ni adeemu. Namoonni warra hafan immoo mandarattii keessaa hin balleeffamu. Ergasii waaqayyo garuu gadi bu'a. Haaleluyyaa. Ergasii garuu waaqayyo gadi bu'a. Akkuma yeroo lola lolutti saba sana lola. Guyyaa sanatti miilli isaa tulluu ejersaa isa Yerusaalem irraa gara ba'a biiftuu jiru irra hin dhaabbata. Tulluu ejersaa gara ba'a biiftuutti gara biiftuutti iddoo lamatti gargar hin dho'a. Walakkaan tullichaa gara bitaatti walakkaan immoo gara mirgaatti hin hiiqa. Gidduu isaattis dachaa guddaan in uumama. Ergasii erga diina sana lolee booda erga isaan dhufanii Yerusaalemiin marsanii lafarraa balleessuuf jedhanii booda samaayin kun saaqamee Israa'el rukutamteetu jirtu Iyyasuus dhufee gaara Dabra Zayitirra miilli isaa dhaabbataa jedha. Fuulaa fuula deebi'ee dhufa. Haaleluyyaa. Iyyasuus deebi'ee dhufa. Fuulaa fuula dhufa isa kana. Warri waraana itti arganii warri isa arran isa gannoorradhaan arranni gooftaa miti inni waaqa miti warri jedhan ituu ilaalanii samaayin kun saaqamee duumessaan marfamee kumaatama ergamoota isaaf nu ijoollee isaa warra gara isaatti ol butamne wajjin addunyaarra dhufee miilli isaa gara Dabra Zayitirra dhaabbata. Gara Dabra Zayit kana hojii ergamootaa boqonnaa tokko ergamoonni walitti qabaman yeroo deemuu isaatii geenyaan akkas jedhan gooftaa Yesuusiin. Erga walitti qabamanii booda egaa jabaadhaa nan deemaa abdii abbaan koo isin abdachiise humna hafuura qulqulluun isin ergaannaan gidduutti gaaffii qabnaadhaan. Maayini gaaffiin keessannaan yeroo kana Israa'eliin mootummaa deebiif ta'atii mootummaa jedhanii gaafatan mootummaa isaan Israa'eliif gaafatan mootummaa waggaa 1000 kana hubadhaa. Mootummaa yeroo kana Israa'eliif deebiif ta'a jechuun mootummaa sana dhufee waggaa 1000 biyya lafaarratti bulchu. Ennaan Yesuus akka waa'ee kanaa beekuu fi isin barbaachisu isiniif garuu hafuurri qulqulluu yommuu isin rabbuu humna godhattu Yerusaalemiin mandaara lafaatti dhuga baatu koo taatu. Waa'ee kanaa beekuun amma isin barbaachisu jedheetu geggeessuu kaan jedha gaara Dabra Zayit kana Zakkaariyaas argu kana. Geggeessanii gaara Dabra Zayit bira yommuu ga'an ituu isaan ilaalanii qilleensi duumessi dhufee Yesuusin simate jedha. Erga isaan simate booda ergamoonni waaqarraa dhufanii yaa warra Galiilaa karaanni ol beekanatu isaan ilaalanii ergamoonni wayyaa adii uffatan dhufanii hojii ergamootaa boqonnaa tokko dubbisuu dandeessu. Yaa warra Galiilaa maaliif dhaabbattanii waaqa keessaa si ol ilaaltu? Inni amma akkasitti isin biraa sokke Yesuus kun akkasitti deebi'ee dhufa. Akkatu argitanii sokke kana ituu isin argitaniif mul'inaan deebi'ee dhufa jedhanii gaara Dabra Zayitirraa gara Yerusaalemitti deebi'an jedha. Asiis maal jedha? Miilli isaa dhufee gaara Dabra Zayitirra dhaabbataa jedha Zakkaariyaas. Waaqayyo gadi bu'a jedha.
gadi bu'ee dhufaa jedha addunyaa bulchuudhaaf. Haaleluyyaa. Mee mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa torbarra dubbisa. Kunoo nu duumessaa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jira. Hubadhaa yeroo dhoksaatti dhufu iji hundumtuu argu. Ija kiristaanotaa duwwaatu arga. Noorra kiristoos ta'an duwwaatu arga. Yeroo dhoksaan dhufee duumessatti ol butamnu iji hundumtuu argu. Asirratti garuu kunoo warri isa waraanan isin argu iji hundumtuu arganii deebi'ee dhufa. Iyesuus inni gad deebi'ee bifa garbaan dhufe gaafa sana. Inni garba fakkaatee mana namaa taa'ee dallaa horii keessatti lafa horii irraa nyaatu irratti dhalatee dhufee nama ta'ee guddate anaaf si mandara du'aati fuudhuudhaaf inni dhufee dhalatee Iyesuus kun gaafas humnaan abiddaan marfamee abidda uffatee gooftaa gooftotaa ta'ee deebi'ee dhufa. Miilli isaa gaara Dabra Zayit gaafa irraa ol ka'eerra dhufee dhaabbata. Miilli isaa gaafa dhufee dhaabbatu gaara Dabra Zayit irra gaafa miilli isaa dhufee dhaabbatu dachaan sun hin dhu'a tulluun sun jedha Zakkaariyaas. Iddoo lamatti gargar dhu'a. Tulluu kanarratti firdii re'ootaa fi hoolotaatu raawwata. Firdii re'ootaaf hoolotaatu raawwata. Haaleluyyaa. Firdii re'ootaaf hoolotaa gaafa jennu firdii hoolotaaf re'ootaa itti adeemna. Firdiin faradamu jira. Firdii re'ootaaf hoolotaa kuni hoolota jechuun warra bara waggaa 7 keessa bineensichaaf sagaduu didanii mallattichas fudhachuu didanii ari'amaa barri waggaa 1000 irratti ga'edha. Re'oonni immoo warra bineensichaaf miseensa ta'anii mallattoo sana fudhatanii mormaa Kiristoos turan jechuudha. Isaan kanatu iddoo lamatti qoodama. Firdii re'ootaaf hoolotaa gaara Dabra Zayit irratti raawwata. Dachaan sun baqa iddoo lamatti dhu'a jedha. Firdii fudhatanii warri kaan warri hoolotaa bara waggaa 1000tti Kiristoos wajjin darbu warri re'ootaa immoo abiddatti sokku. Waggaa 1000 turu. Abidda isa dhumaatu hin taane gaanimtuu hin taane abiddatti darbatamudha asirraa. Gara abiddaatti darbu isinii isa uumamuu biyya lafaatii ka'ee isiniif yaadameedha Yesuus achirratti. Maatiyus irraa. Maatiyus 25 irraa. 25 32 kaasee maayedha. Isaa ituu biyyi lafaa erga biyyi lafaa uumame jedha. Erga biyyi lafaa uumame jechuun erga Abrahaam fa'aa dhufanii mootummaa Israa'eliif abdachiifame jechuudha. Nuuf ituu biyyi lafaa uumame fuuldura nuuf kan yaadame. Biyyi lafaa tun uumame fuuldura yuunivarsiitiin kun dhufin fuuldura yaada Waaqayyoo keessa ture nu akka fayyinu. Warra Israa'eliif garuu maayedha uumamuu biyya lafaatii jalqabee isiniif yaadame mootummaatti galaadha achirraa. Mootummaa abbaa keessanitti galaadha Yesuus. Mee Maatiyos 25 sana ne dubbifna. Ifa akka ta'utti ilaa akkas jedha. Maatiyos 25 32 kaasee. Yesuus immoo 31 kaasee dubbisa. Ilaa nama ulfina isaatiin ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoota Waaqayyoo hundinuu isaa wajjin dhufu. Yommus inni teessoo ulfinaa isaa irra taa'a. Teessoo ulfinaati inni kun. Teessoo ulfinaa isaa irra taa'a yeroo sana. Yommus teessoo ulfinaa isaa irra taa'a. Yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti qabamu. Tikseen hoolota re'ootatti akka gargar fo'u innis namoota sana gargar hin fo'a. Warra hoolaatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warra re'ootatti fakkeeffaman gara bita isaa hin dhaaba. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isa uumamuu biyya lafaati jalqabee isiniif qophaa'e itti gala. Mootummaa isa kam? Uumamuu biyya lafaa Abrahaamii kaasee isa abdachiifame mootummaa sanatti gala. Daawit fa'aa isa abdachiifame mootummaa sanatti gala. Mootummaa isa kam? Mootummaa Kiristoos waggaa 1000 addunyaa irratti bulchu. Erga jedhee booda kottaa mootummaa isaa uumama biyya lafaati jalqabee isiniif qophaa'e itti gala. Beeleen ture nyaatan anaaf kennitaniittu dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu horman ture akka nama keessaniitti na simattaniittu. Qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhe. Ergasii warri qajeeloon immoo kun attamitti si argine kana sii godhennaan warra sin bira jiruuf kan godhe akkasuma naaf godhe. Ergasii immoo mootichi namoota bita isaa jiran jedha 41 irraa jiraniin isin abaaramoo na biraa deema. Gara ibidda bara baraa isa seexanaaf ergamoota isaatiif qophaa'ee dhaqa. Dhaggeeffadhaa asirratti. Abiddi bara baraa ilmaan namaaf hin qophoofne. Abidda bara baraa jala nama baasuudhaaf Yesuus dhufee du'e. Abiddi bara baraa ergamoota seexanaaf ergamoota isaaf qophaa'e. Namni didee sana filate warra ergamootaaf qophaa'edha malee ilmaan namaaf kan qophaa'e jedhu Yesuus asii. Abiddi gubu suni seexanaa fi ergamoota isaaf qophaa'e. Namni garuu didee Waaqayyoo caalaa seexana waan fudhatuuf gara isaaniif qophaa'etti jee kuduraa deemaa jedhee mul'atti isaanii fatedha. Eessa teessoo isaatu ta'a teessoo duratti walitti qabamudha. Uumamni biyya lafaa kun hundumtuu walitti qabamanii gargar fo'amu jedhu. Warri kam? Warri bara waggaa 7 kanaa ituun du'in hafan. Warri mallattoo bineensichaa fudhatan re'oota. Warra re'oota Israa'el jedhamudha. Warri mallattoo bineensichaa fudhachuu diidanii Yihuudoota keessaa keessumaa Kiristoos duukaa turan hoolota jedhamanii iddoo lamatti gargar fo'amu. Warri bara waggaa 1000 kana keessa warri re'ootatti fakkeeffamanii gara ibidda bara baraa dhaqu. Warri hoolotatti fakkeeffaman mootummaa waggaa 1000 Kiristoos
mo'u keessatti wajjin mo'uudhaaf itti darbu jechuudha bara waggaa kumaa kanatti. Mul'ata boqonnaa 19:11 dubbifadhaa. Kanaafi erga firdiin kun ta'e booda biyya lafaa irratti mootummaa waggaa kumaa dhaabbata. Mootummaa waggaa kumaa yaandi shi amat mangist waan jedhu mootummaa Kiristoostu addunyaa irratti dhaabbata. Erga hafuura hamaa sana yookaan bineensa hamaa sana qabee hidhee warra isa duukaa turan lafarraa rukutee booda Iyyesuus dhufee mootummaa waggaa 1,000 biyya lafaa irratti hundeessa. Mootummaa Kiristoostu addunyaa irratti hundeeffama. Waggaa 1,000 addunyaa bulchuudhaaf teessoo dhaabbata. Haaleluyyaa. Yesuus mul'inaan dhufee mul'inaan dhufuu sarrayyuu addunyaarra magaalaa Yerusaalem giddugaleessa teessoo isaatii godhatee addunyaa bulchuudhaaf mootummaan Kiristoos biyya lafaarra dhaabbata. Iyyesuus maal biyya lafaarra dhufaa? Mootummaa waaqarra taa'een bulchuu kan jedhan tokko jiru. Iyyesuus biyya lafaarra dhufee bulchuunsaa waaqatu akka itti akka bulchu murteesse. Yaadatti yoo ta'e Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 natti fakkaata 19 maaliifi mootii moototaa itti barreessite gaafa fannifte Yesuusiin nuyi yoo ta'e akkasuma hin jedhe malee nuyi mootii hin jennee ittiin jedhinaan waan jedhu caafeera waan caafeera ittiin jedhe Pilaatos. Dhaggeeffadhaa gaafa inni fannifame mootii Yihudootaa hin jedhamu warri jedhanitu dhagaanii mooticha moototaa ta'e waggaa 1,000 dhufee akka addunyaa bulchuuf waaqatu murteesse. Kanaaf waggaa 1,000 dhufee addunyaa irratti Yesuus mul'inaan bulchaa magaalaa Yerusaalem giddu galeessa godhate. Mul'ata boqonnaa 20 lamaan sadii dubbisa. Mul'ata boqonnaa 20 na duukaa bu'aatii sagalee Waaqayyoo kan hordofaa adaraa. Mul'ata 20 irraa ka'edha. Tokkuma kaaseen dubbisa. Kana booddees ergamaan baanaa iddoo isa lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaa of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uusaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii daabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 finidhe. Waggaan kumni sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti iddoo isa lafa jalaa sanatti darbatee balbalatti cufe. Mallattootti godhe. Isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun hin taaf. Kana booddee teessoo fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessoo sanarra taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra Yesuus dhugaa ba'etti dubbii Waaqottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa isaas adda isaaniif harka isaaniitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin immoo waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin immoo kun du'aa ka'uu isa duraati. Warri du'aa ka'uu warra du'an keessaa isaan kana malee warri afan waggaan kun sun amma raawwatamutti deebi'anii hin jiraanne namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammadaa attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedha. Duunni lammaffaa warra akkasirratti humna hin qabu isaan luboota Waaqayyoo luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 immoo of jiru jedha. Iyyesuus dhufee erga ta'e addunyaa kana waggaa 1,000 gaafa inni bulchuuf dhufu samaa irraa akka argameen erga aboo sana rukutee seexanni qabamee dhama waggaa 1,000 dhama. Gadhiifamuu dhuma waggaa 1,000 jala garuu gadhiifama yeroo muraasaaf gadhiifamuuf hin taaf amma sanatti garuu seexanni qabamee dhama. Seexanni waan hidhameef biyya lafaarraa wanti nama jeequ hin jiru nagaa guddaatu addunyaa irratti argama. Mootummaa waggaa 1,000 Kiristoos kana keessa gaafa inni dhufee addunyaa kanarra miila isaa dhaabbatee mootummaa isaa diriirsu naaf hin jiru jaamaan hin jiru nagaa ta'a attamitti jechuudha. Waaqayyo Addaamiin uumee jannata keessa akka kaa'ee tottolchaa biyya kana bareechaa kee ta'a jedheenyaan akka isaan dhiisanii baasan addunyaa kun guutuun jannata gaafasii fakkaatti. Addunyaa kana Kiristoostu dhufee bulcha. Magaalaa giddu galeessa isaa Yerusaalemiin godhatee addunyaa bulcha. Addunyaa kana guutuu irratti nagaa ta'a, misooma amansiisaa ta'a, nagaa guddaa ta'a, jeequmsi hin jiru, dhukkubi hin jiru, addunyaa kana bulcha Yesuus. Ni warra ol butamne qaama du'aa ka'uutiin dhumne Kiristoosii wajjin bulchina. Isaa wajjin mootummaan nuu kennamee dhumne bulchina. Jabaadhaa warri bulchuu barbaadan warri iddoo garaagaraa pooshinii garaagaraa ta'uu barbaadan Kiristoositti jabaadhaa. Gaafa ol butamne deebinee dhumnu isaa wajjin dhuftanii bulchitu. Haaleluyyaa. Waggaa 1,000 kana keessa Yesuus gaafa addunyaa kana bulchu egaa wantoota garaagaraatu ta'a. Faarfannaa boqonnaa 96 irraa maalidha? Inni lafaa firdii kennuudhaaf hin dhufedha. Lafaa firdii kennuudhaaf hin dhufedha. Yesuus lafaa firdii kennuudhaaf hin dhufa. Lafa ishee waggaa 7 bineensichi balleesse dhiigaan balleesse sana haaressee nagaa gochuudhaaf Yesuus dhufa. Mul'ata 20 ja'amma furiis isaan deebi'ee jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin himmoon jedha. Biyya lafaa irratti waggaa 1,000 nagaa guddaatu ta'a addunyaan bar addaanfaa kennamtee badde isaan cubbuun balleessan sun deebitee aareffamti. Asirratti na hubadhaa. Warri Joovaa Wiitines jedhamu akka jedhanii amanu. Lafuma kanatti jannati ta'a asuma irratti jannati ta'a malee iddoo biraa waan hin jiru kanuma ta'a aareffama. Dhuguma biyya lafaa irratti jannati hin ta'a garuu waggaa 1,000 duwwaadhaaf. Biyya lafaa irratti waggaa 1,000 jannata addaatu ta'a
boqonna addaatu ta'a, aragalfii addaatu ta'a, nagaa addaatu ta'a. Kiristoos biyya lafaa kana bulchaa. Gaafa inni biyya lafaa kana bulchee waggaa 1,000 booda garuu addunyaa kun hin geeddaramti. Wangeela kanarraa akka arginu. Seexanni hin hidhame kun nagaa namaan sarbu kun waan hidhameef nagaa guddaatu biyya lafaa irratti ta'a. Yesuus hangafni nagaa biyya lafaa waan bulchuuf nagaa ajaa'ibata addunyaa irratti mul'ata jechuudha. Bara waggaa 1,000 kana keessa jijjiiramoota hedduutu biyya lafaa irratti ta'a. Qalbifadhaa ishee kana. Bara waggaa 1,000 kana keessa jijjiirama garaagaraatu, jijjiirama ajaa'ibsiisaatu, jijjiirama garaa nama boqochiisutu biyya lafaa irratti ta'a. Bara waggaa 1,000 kana keessa. Jijjiiramoota ta'an keessaa muraasa jedhaa qabadhaa warri qabattan jijjiiramoota ta'an bara waggaa 1,000 keessa jijjiiramoota ta'an keessaa muraasa isinitti hima. Baay'ee isaa gadi tarreedhaan naquuf amma yeroo nungaa waan ta'eef gabaabaattiin waan muraasa keessaa isinitti hima. Jijjiiramoonni bara waggaa 1,000 Kiristoos addunyaa bulchu biyya lafaa irratti ta'an wangeela keessa kan jiruun isinitti hima. Jijjiiramoota ta'an keessaa tokko guutummaan lafaa Waaqayyoon beekuudhaan guutamti. Biyya kan biraa Waaqayyoon beekee biyya kan biraan Waaqayyoon wallaalu bara sana guutummaan addunyaa Waaqayyoon beekuudhaan guutamti. Namni hundumtuu Waaqayyoon beekuudhaan guutama. Biyya lafaarra kan jiru hundumtuu Waaqayyoon beekuudhaan guutama. Bara kam bara waggaa 1,000 keessa. Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Isin nubbisa. Isaayaas 11 9 irraa. Tulluu qoosa qulqullaa irratti nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu hin jiru. Akkuma galaanni bishaaniin guutu lafti beekumsa Waaqayyootiin guutadha. Hubadhaa. Tulluu qoosa qulqullaa irratti nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu hin jiru jedha. Akkuma galaanni bishaaniin guutu lafti beekumsa Waaqayyootiin guutadha. Kanaaf addunyaa guutuun Waaqayyoon beetti. Haqatu ta'a bara sana. Hangamni haqa seerri lafatti dhumu seerri jallatu hin jiru baras. Hangamni haqa keenyaa Yesuus magaalaa Yerusaalem waan bulchuuf haqi dabu hin jiru. Korraaptiri waan ta'u hin jiru. Hundumtuu jaalalaan nagaan haqaan addunyaa irratti ta'a. Kanaaf maal jedhaa akkasuma lafti ulfina Waaqayyoo beekuudhaan guutamte Anbaaqoom boqonnaa 2:14 lafti Waaqayyoon beekuudhaan guutamte. Lafti jechuun Euroopi, Ameerikaan, Eeshiyaan addunyaa kun guutuun Waaqayyoon beekuudhaan guutamte. Gaafa sabaan tokko Waaqayyoon beekti. Nagaa guddaatu biyya lafaa irratti ta'a. Haqatu hojjetama. Naafti hin jiru, jaamaan hin jiru, boqonnaatu ta'a addunyaa mara irratti. Kanaaf inni jalqabaa jijjiiramoota bara sana ta'an keessaa guutummaan lafaa Waaqayyoon beekuudhaan guutamte. Inni lammaffaan nagaa guddaatu biyya lafaa irratti ta'a. Meeshaa kana dhaggeeffadhaa sirriitti. Nagaa guddaa biyya lafaa irratti ta'u kana keessa bara sana meeshaa lolaan jiru. Meeshaa dirooniin maarashaatti geeddarama. Sagalee Waaqota akkas jedha. Isaan billaa isaanii maarashaa godhatuedha. Badhaadhinni sirriin bara waggaa 1,000 keessa ta'a. Badhaadhinni sirriin biyya lafaa kana Waaqayyo laalu bara waggaa 1,000 sana keessa ta'a. Bara sana ol loluun hin jiru. Warri ittiin nama rukutaa turan kana maarashaa godhatu ittiin qodaatti deebisudha. Kana Isaayaas boqonnaa 2 lakkoofsa 4 dubbisa akkas jedha. Inni saba gidduutti firdiin kenna. Saba gidduutti firdiin kenna. Saba baay'eedhaafis murtoon godha. Isaan billaa isaanii maarashaa eeboo isaanii ittiin muka qeexxaatan hin tumsiifatu. Haaleluuyaa. Gaafa sana nagaan inni saba gidduutti firdiin kenna yoon bara waggaa 1,000 Kiristoos mul'inaan dhufe. Saba baay'eedhaafis murtoon godha. Isaan billaa isaanii maarashaa eeboo isaanii ittiin muka qeexxaan hin tumsiifatu. Egaa sabni saba irratti billaan luqqifatu. Isaan deebi'anis lolan baran. Inni dhufee firdii kenna Yesuus. Firdii qajeelummaa, firdii haqaa kenna dhugaan farada. Saba baay'eedhaaf firdii kenna erga dhee booda gaafa sana billaa isaanii maarashaa godhatudha. Itoophiyaanis addunyaa guutuun isatti namni loltu kana bara Yesuus bulchu wal miidhuun hin jiru, wal dha'uun hin jiru, wal laluun hin jiru. Lolan baran meeshaa isaanii isatti lolaa turan maarashaa godhatu gara qonnaatti deebisu, gara misoomaatti deebi'a namni lolarraa. Hamma sanatti nagaata addunyaa irratti taa'ettanii eegina. Nagaatti taa'attanii kadhachuun gaariidha, kadhachuu barbaaduun gaariidha. Nagaan hin jiru. Boruutti fufa. Biyya lafaa irratti amma Kiristoos dhufee mootti nagaan hin jiru. Nagaa warreeddan nagaa dheebottan kadhachuun keessan gaariidha. Garuu eegina baay'ee isaa abdattanii biyya lafaa irratti nagaa fiduuf hin dhumne Yesuusis nagaanis hin ta'u biyya lafaa irratti. Amma mootichi nagaa dhufe addunyaa bulchutti. Egaa asirraa maal jedha gaafa sana namni nama irratti billaan luqqifatu. Lammaffaas deebi'anii lolan baranii isattiin ol rukutaa turan eeboo isaanii maarashaa godhee tumsiifatu. Billaa isaaniis isatti muka qeexxaatan godhee tolfatu. Namni hundumtuu gara misoomaatti deebi'a. Firdiin kan kennamu nagaadhaanii biyya nagaarra jiraannaa. Woo haalleluuyaa. Akkasuma Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 3-7 ilaala. Sabni sabarratti billaan luqqifatan. Sadaffaa amalli bineensotaaf akkaataan jireenya isaanii hin geeddarama. Gaafas Isaayaas 11 6-9 dubbisa.
Amalli bineensotaallee hin geeddarama gaafas. Bineensonni wal bira jiraatu. Nama dhiisaati bineensonni nagaatti jiraatu. Isaanis 11:9 akkas jedha. Akkas jedha. Yemmus yeeyyiin ilmoolee hoolaa gidduu jiraata. Bara sana qeerransi ilmoolee reetti gidduun ciisa. Jabbiniif leenci saafelli walii wajjin hin bobba'u. Mucaan xinnoonis isaan hin tiksa. Bara kan bara waggaa kuma. Saawwiif amaaketii walii wajjin hin sooratu. Jabboonnii fi ilmooleen amaaketaa wal bira hin ciciisu. Leencis akka qotiyyoo cidii nyaata. Gooftaa leenca cidii nyaachisu. Isa dhufe addunyaa bulcha. Mucaan harmoodhu boolla marrataa biran taphata. Inni harma gu'eessa harka isaa mannee buutii keessan ka'a. Tulluu koosa qulqullaa irratti nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu hin jiru. Akkuma galaanni bishaaniin guutu lafti beekumsa waaqayyootiin hin guutti. Akkaataan jireenya bineensotaallee hin geeddarama gaafas ilmooleen yeeyyii. Ilmooleen yeeyyii hoolaa gidduu jiraatudha gaafas qeerransi ilmoolee reetti gidduu ciisan. Jabbiniif leenci saafelli walii wajjin bobba'u. Mucaa xinnoon isaan tiksaayedha. Nagaa taa'edha. Asumaan nagaa guddaan siifa ta'u nagaa taa'edha gaafas. Nagaattaa waa kan miidhu hin jiru jedhee Waaqayyo. Bara sana mooticha nagaa Yesuustu addunyaa bulcha waan ta'eef. Isaas 65:26 dubbisaa. Isaan kun hundinuu tulluu koosa qulqullaa irratti waa waliin godhan jedha. Arfaffaan barri jireenya namaan dheerata. Mucummaatti duun hin jiru. Barri jireenya namaa jechuun bara waggaa kumaatti warra ol butamnee deebine bifa du'aa ka'uun jiraanna malee fuudhuu heerumuu hin danda'amu. Warri tu ari'amanii itti darban garuu qaamuma amma jirru kanaan Kiristoos ijjimmoo qaamuma amma jirru kanaatti darbu. Warri bara waggaa torbaa keessa itti haramanii lagaa lagatti baqatanii itti bineensi isaan ari'uu bara waggaa kumaa irratti ga'ee mootummaa waggaa kumaatti caan qaamuma sanaan bara baraan Kiristoos ijjiin jiraachuudhaaf itti darbu. Isaaniin fuudhuun heerumuu bara sana waggaa dhibbatti namni du'e akka mucaa wallaatti namni du'eeti. Nama waggaa dhibbatuun guutuutiin du'e immoo nama gara haadha isaa keessatti akka du'etti ilaalameeti jedhama. Bara sana keessa muka dhaabbatu wayni isaan dhaabbatanii isa isaan dhaabbatan namni kan biraa nyaachuuf hin jiru isaan jala taa'anii hin nyaatu hin dhaabbatu jedha. Badhaadhummaa guddaa fi walqixxeetu biyya lafaa irratti ta'a. Isaan 35:1-7 cirracha akka biddaa gubu kuufama galaanaa taa'e. 5 badhaadhummaa guddaa fi walqixxaataatu biyya lafaa irratti ta'a. 6 sababa cubbuu ilmaan namootaaf kan manca'e uumamni naareffama. Uumama taareffama Yoel 17:8 guyyaa sanatti tulluun daadhii haraan coccobsuu gaaruunis aannan hin baasudha. Gaafa sana. Kanaaf bara waggaa kumaa sana keessa jirma ta'an keessaa biyya lafaa irratti wantoonni ta'an guutummaan lafaa waaqayyoon beekuun guutamti. Nagaa guddaatu biyya lafaa irratti ta'a. Lammaffaan sadaffaan amalli bineensotaa akkaataan jireenya isaanii hin geeddarama. Arfaffaan barri jireenya namaa hin dheerata. Shanaffaan badhaadhummaa guddaatu addunyaa irratti ta'a. Ja'affaan sababa cubbuu ilmaan namootaaf uumamni manca'ee hin haareffama. Bara mootummaa waggaa kumaa kana keessa Kiristoos dhufe yookaan Addaamiin lammaffaan kun dhufe addunyaa bulcha. Gaaffii Yesuus maaliif addunyaa bulcha jedhamuu fi Waaqayyotu akkasitti barbaade waan ta'eef dhufee addunyaa kana bulcha. Addunyaa kana bulchuu Yesuus keessa nagaaf boqonnaa guddaatu ta'a. Bara sana nus ijoolleen isaa dhufnee wajjin bulchina. Bara sana amalli addunyaa kana amalli amma jiru hin geeddarama. Nagaa, ulfina, boqonnaa addunyaa irratti ta'a. Qaama du'aa ka'uutiin dhumne isaa wajjin bulchina nuyi. Warra ol butamne qaama du'aa ka'uun deebinee dhumna. Warri itu ari'amanii bara waggaa torbaa sun irratti dhume Yesuus dhufe immoo qaamuma samma jiru kanaan darbanii itti jiraatu isaan hin qotu hin fuudhu hin heerumu jireenya nagaa jiraatu waggaa dhibbatti yoo du'e namni bara sanaa akka nama mucaa wallaalaatti du'etti ilaalama bara nagaaf tasgabbii bara umriin namaa dheeratu bara nagaan addunyaa irratti ta'u bara uumamni haareffamu addunyaan kun guutuun akka jannata sagaafa addaanfaa keessaa ba'anii ta'udha. Kanaaf Yesuus mul'inaan gaafa deebi'ee dhufu lafarratti kan hojjeta. Mul'inaan gaafa deebi'ee dhufe gara dabalatee miilli isaa dhaabatu nagaa gurguddaa akkasii addunyaa irratti ta'a. Jijjiirama gurguddaa akkasii addunyaa irratti ta'a. Iyyasuus keenya fuulaa fuula deebi'ee dhufa. Warri isa waraana itu arganii, warri isatti geessa itu arganii, warra irra gooftaa miti jedhan itu arganii, fuulaa fuulaan deebi'ee dhufe ijoollee sajjin addunyaa bushe waggaa kuma tokkoof. Waggaa kuma kana keessa Kiristoos wajjin bushinanus. Jabaadhu obboleettii koo obboleessa koo. Kiristoositti jabaadhaa. Warri namanne Kiristoositti amanaa. Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha, dhugaadha, karaadha. Gara isaa kottaa isaa wajjin deebinee addunyaa bulchina nuyi. Isaa wajjin deebinee dhufne ulfinni keenya isadha. Phaawulos yeroo barreessu isaa wajjin deebinee dhufne biyya lafaa kana bulchina. Nagaan keenya isa, boqonnaan keenya isa, aara galfiin keenya isa. Kanaaf barri waggaa kumaa jechuun fuulaa fuula dhufuu Kiristoos sun bara waggaa kumaati. Waggaa kuma dhufee bulcha. Inni lammaffaan ilaalle kuni fuulaa fuula dhufuudhaan dhufee addunyaa bulchaa bara nagaatu ta'a, bara boqonnaatu ta'a, bara aara galfiitu ta'a, bara kiristaanota dhufnee isaa wajjin bulchinuudha. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Yeroo dhiyootti ta'a kun Iyyasuus hin dhufa. Bara dhumaa keessa jira, dhuma keessa dhuma dhumaarra jirra. Ilmi Waaqayyoon fudhachuuf deebi'ee dhufa. Qophaa'a. Galateeffanna. Yaa Waaqayyoo sagalee kee nu ergiteef maqaan kee haa eebbifamu. Sagalee kee kanaan ijoolleen akka jajjabaatan biyya jiran bakka jiran itti afurri keessaa na gargaaru.
jajjabeessaan hafuura keetii maqaa gooftaa Yesuusiin lafa isaan jireetti ijoollee kee gargaari ayyaana kee wajjin ta'i. Sin kadhadha sagaleen kun ijoollee kee lafaa kaasu abdii isaanii haaressu. Ani garbichi kees kun fuula kee duran jira maqaa Yesuus Kiristoosin na gargaaruudhaaf harki kee naaf hiixatu. Yaa Waaqayyoo hirruu jiru hundumaa harka kee duuchi qaawwa jiru hundumaa ati itti bu'i waan hundumaa waan gootuuf ulfaadhu torbee yaa Waaqayyoo akkasuma kutaattaan amma ol arginutti maqaa Yesuusin bakka jiranitti nagaa kee keessatti eegaman yoo deebitee dhufte immoo gidduu kanatti mootummaa keetti nu yaadadhu. Isanuuf jedhee waaqarraa dhufee du'a awwaala keessa keessa ol ba'ee deebi'ee dhufee nu fudhatannees eeggannu maqaa Yesuus jettee ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu nagaa Waaqayyo sin ijjina ta'u torbee kutaattaan wal agarraa nagaatti.